Dhagaya ka. Dhagaya bakka inni dhaggeeffadhu. Akka nama aalimaatti ati dubbattu tokkoo miti. Namni aalimaa fi namni kun tokkoo miti. Namni wanni haasayaa jiru bar waa'ee hanni haraamaa dubbataa jirtanii bar. Daawwaa waa'ee hanni haraamaa dubbataa jirtanii bar. Nuti kasiin jennu caqas. Aalima jala yoo hin taa'in abbama fedhe yoo ta'e beekaa fedhe yoo ta'e mangistii fedhe yoo ta'e jechi ka aalimaatu dhagayama. Jechi aalimaa hin dhagayoo jedhe dubbii sirreeffadhaa ka. Eshi sadhaatu. Jecha aalimaa hin caqasuu yoo jedhe abbammaan fedhe goota ta'e hayyuu ta'e beekaa ta'e qilee haasee abbaan fedhe yoo ta'e ammas boris. Dubbii sirreessaa karaa amantiitti dhufa eshi karaa amantii aalimummaan bakka dalagu jira sheeka dhageeffadha. Amma hanni haraamaa yoo jette si dhageeffadha. Nama arrabsuun haraamaa yoo jette si dhageeffadha. Viidiyoo 7 dura waraabamee jedhamu waggaa 4 yoo isin jettan kuni daawwaa rabbinatti maan jirta waan namni waggooree maan jirta. Geeffattee minarraa fuudhi qaba. Geeffattee naam. مدينة كيستي غافا غدا نبي عليه الصلاة والسلام مدينة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رسول ربي جارتي وفي دبرتوت وفي قديسني جري مدينة غيرغرويت نمني مرتو قديس رسول ربي قديس جري نم إسان الرافقاتني جنان جياتوك مدينة غيرغرويت بقى دبين ولي قدي ففجاته رسول دبرتي قديسة بيكا تجرا حيو تجرا علماء تجرا أكا عمري المكتافة نبي كي نبك إني تاوت تدقى دبي كان الراهبت آية ربي نبوت الذين يستنبطون ججو مال قبا وان أفمر أصونا نتعريفتو باته ور بيكا داديسي ور عالما ديسي ور أمو دبي أكت رفته استنباطا قدو بيكو ور دبي أكت رفته إراواهبته أكست نما أمو إبسو بيكو أصو دبي سن ديساني مال قبا ججون آية ربيتي أشي تون أكامل كلين حاسوا أتشرا فوداني علماءين آية مثلا الرافوداني تاتي ما تاتي غلطة نمني أكا إسين غلطة تنم تون أكامل ما أكا نما دير ربي توقتي آية وقتي إيوه نجاك سيما ركون كبو أني أبا فديب أكا ربنا الرجالة تدبت مالي أكا حديثة تدبت مالي أكا نمني نرجالة تدبت مالي جنان نمني مكيا غرام فلتي إنفنشا آخر رسا جنائز أبا فدي متا قدين كبر ربي متا قدين كبر ugarra jiraata dhugarraddu abba fedhe yoo ta'e ammoo dhugaa sayyoo ka dabsu taate dhugaa dabsitee dhaabadhu jedhaan likkiittiin maa gootan taane maa fedhu mangistiin taane sun san dubbiin an himuudha barbaade kulliin nama waa odeessuu kuni kullii waa ammoo kabara dhageettee kana dhugaa miti wanni dhufumarti dhugaa miti kullii maaliif jennaan har'an tana namni nama tokko gaggabe yoo jedhe du'e jedhe odeessa. Makiinaa kufe tokko yoo arge namni 15 du'e jedhe namni 2-3 yoo keessaa du'e jedhe namni 15 akkatti oduun si geetti. Dubbii hubatu malee waa gad hin dhiisu. Namni aalimaa tokko maaliif jennaan aalimarra ka rabbiin sodaatu hin jiru. Waa mara keessatti rabbitu jedhe anaa miti aslii miti ka jedhe. Namni rabbirra aalimarra waa sodaatu hin jiru. Dubbiin lammeessoo oduun tuni taanamma isinitti geesse tuni obboleessatu istiidiyoo kiyya dhufe har'a. Obboleessa eenyu? Obboleessi namticha ammoo mucayyoo tana tume. Nu ka barbaannu immoo mucayyoo tumamte. Mucayyoo barbaadaa. Na dhagayi. Obboleessis qaama seeraati. Nuti seerani kabajnaa seeraa gadi nu martu. Seera akkasitti nama tumu osoo obboleettee sana akkasitti tumanii hoo? Seerani kabajna seeraa gadi. Uffata seeraa san wanni nu kabajnuuf uffata santu ammoo mallattoo qaba mallattoo ammoo tiniin seeraati. Akkuma san koofiyaan tuni mallattoo ammoo tiniin islaamummaati siima. Jalaabiibnis siimaa islaamummaati. Bakka seeraa sanii deebi'amee ustaadha. Uffannis jalaabiibnis siimaa islaamaati. Tila gaafii namatti dhiyeessanii akkam taanare ustaadha. Seerri isin kabajjan ka akka bofaatitti mataa keessa nama tuman kana moo kabadii keetiin mana seeratti dhiyaattee seeran gaafatamtu kam kabajjan isin? Ka dullaa kana? Nuti dullaa ta'uu dhabee
abbaan fedhe seeraa olii miti seera jala bula. Suni abbichi ammootiin seeraan ala ba'ee seeratu isa gaafata. Nuti waan seeraa dubbataan jiru waan dhimmicha taatee kalee dheengadda namni asirratti olii gadi oofuuti. Suni maali jettee narraa fuudhuudha qabda. Maa aartarree amma isin? Wanni ammootiin maaliif aare maaliif hin aarre? Haasawni ammootiin namni ammootiin nama laalee namni kun nama akkamitti an dubbataa jira jechuun barbaachisa. Ani weellisaa miti. Ani nama ammootiin diinii nabi teettee jala teettee nurraa fuudhaa jirtu. Diinii nabi isinitti himaa jirtu. Aarina sheekaa kiyyan aarina akkanan aarina. Nuti akkuma nama jaalannu asli karaa rabbii keessatti abba fedhen jibbina yoo inni daangaa dabre. Karaa rabbii keessan nama jaalan karaa rabbii keessan nama jibbina. Yoo kanan ta'in diinii keenya jaalanne hin jedhamu. Abba fedhe maaliif miliyoona nuu kenne maaliif mana nutti ijaara maaliif makiinaa nuu binne makiinaan inni nuu bite shari'aa rabbii faallessee yoo kadeemu taate qilee haa buutu. Manni inni nutti alimaa ijaara yoo inni karaa hin taane shari'aadhaan ala kataru taate qilee haa buutu. Nuti kan dubbataa jirra dhugarra dhaabannee dubbanna namaaf hin dubbannu nama akka keenya nyaateetiin fincaa'uuf hin dubbannu gatii ammootiin alima keenyaas nama beeku nuti marti gatii diinii keenyaa beeku diinii keenya kabajna gatii alimaa ni beeku kanaaf akkatti walitti haasawni kunis haasawa nama ammootiin wal madaaluu osoo hin ta'in namni walirra waa beeka asli bakka itti si kabaju qabdu si kabaja akka nama tokkotti maaliif saba Oromooti sanirraan ammootiin hanga dandeetteen saba kanaaf ammootiin dubbataadha jirta hanga dandeetteen saba kanaaf sagalee ta'aa jirta garuu bakka itti na kabaju qabdaatillee jaalattee osoo hin ta'in dirqiidhaan na kabaja bakka itti na kabaju qabda anis bakka itti si kabaju qabda bootaa walii kennaa deemu yoo nuti bootaa walii hin kennin namni nuti nu laalu namni ammootiin nuti fuuldura isaa jirru waan gaarii nurraa baratuu qaba. Yoo nuti walitti deebinee kabajaa waliin godhin ummanni ajala jirullee kabajaa nuun godhu. Kana waan ta'eef waa lama walitti qabna. Sabummaa walitti qabna, islaamummaa walitti qabna. Islaamummaan ala hin tarkaanfannu sabni Oromoollee safuu qaba, aadaa qaba. Shari'aadhaan ala hin tarkaanfannu. Nama shari'aadhaan ala tarkaanfate shari'aa rabbii ittiin. Sanuu bifa ammootiin jaalalaatiin ittiin malee sodaachisuun ittiin himu. Haqa rabbii dubbanna haqarra jiraan. Amma kan isiniin jedhu. Obboleessi isaanitti Sheeka kan isiniin jedhu. Obboleessi isaanitti numa mara gubate. Viidiyoo sana yoo arge anuu gubadhe. Namni sheekaa ofii dhageeffatu noon ta'u. Mee isin dhageeffadhaa akka beekaa kennaa tokko nu dhageeffadhaa sheeka. Ayyee amma fixanne kanarraa fudhadhu kaa. Na gaafattee addaan na dhaabdani. Taatee kanarraa fudhadhu kaa. Yoo amantii keenya keessa wallaalaan dhageeffatina wallaalaan gaafii nama sheekaa gaafatuu danda'u jiraatte sun waan isinii godhu qabu yookiin na dhageeffadhaa. Ani rakkoo miti. Ani karuma abbaan oofetti nama hojii deema bishaan gabaata irraati. Kan isiniin jedhu sheekaa kiyya. Ayyee. Kan isiniin jedhu. Mucayyoon hin hattee jettan. Gara amantiitiin nama waa hate harka irraa muruutu jira. Namichi kun milishaadha. Seera Itoophiyaa keessatti nama hatee karaa amma reebsin jettan saniin harka irraa muruun hin jiru. Hin hidhama. Seera Itoophiyaa hiitetti itti murtaaya maallaqas taatu firdis taatu itti faradama. Qaamni seeraa kunii seera Itoophiyaa san osoo hin godhin seera isaanii cabsee mucayyoo akka nama buutii argeetti lafatti tume. Kan isin jechaa jiru. Irraan aansee ijoolleen naannawa sanii tuun kiristaanaa dagge aragee jedhan sirrii godhee jedhan. Inni kun immootu namnummaan sunuu dhiiraa jedhanii uffata akkasii dhiira biraatitti uffisanii waraabanii gadhiisan. Wanni kun argine sanillee walumaan kana kan isin jedhaa jiru malee antuffii nama kamiyyuu hin qabu. Amma na dhagayi kaa. Dhimma kana kalee dhagayan viidiyoon arge. Akkuma argeen anuu viidiyoo waraabe aaree. Dhimmi islaamummaa si laallata ana laallata. Islaamummaan ala hin jiraan. Diiniin ala hin jiraan. Diiniin ala ammootiin daqiiqaa takka sekontii takka jiraachuu hin danda'an. Sababaa diinii jiraadha. Namni diiniin nutti dhufe sarara diimaa.
abba fedhe haa ta'u mangistii haa ta'u maaliif haqasan itti himte diinii keetiif mataa ol qabatte diinii keet irra jiraatta diiniif jiraataa jirra diiniin kenna yoo tuqame ammoo sarara diimaa wanni sanii achi hin jiru nuti lubbuu caala jaalanna ilmaan kenna caala jaalanna diinii nabii kenna kalee akkuma nama tokko aaree tureera na fudhatte maaliif sanirraan wanni kun ammootiin hin dubartii dhiiraaf dubartiin tokkoo miti dubartiin dubrummaa ta'uu qofaaf dubartii ta'uu qofaaf kabajamuu qabdi dubartii ta'uu qofaaf akkuma sahaabaan nabii sahaabaa ta'uu qofaaf sadarkaa guddaa qaban durbuma ta'uu qofaaf sadarkaa qaban kabajamuu qaban takka jedhe amaana ammallee lammees rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jaartimateetu akka sayyinni gabricha garafutti hin garafin jedhe rasuulli rabbi akka sayyinni gabricha ufii garafutti hin garafin jedhe akkana maarree dubartiin nu biratti amaanaa garafamuu qabdu sirrii dhuga lama jedhe sadeesso ilmi namaa ammootiin badiin isaa ilmi namaa kunuu akka itti kabajamu qaba sadarkaa qaba namni maanguddoo fi kun tokkoo miti maanguddummaa isaatiif kabajuun dirqama ulamaa'ummaa isaatiif hayyummaa isaatiin kabajamuun dirqama walumaa galatti namni namummaa isaatiin ni kabajama garuu keessatti ammootiin namni gurguddaan qadrii qabu ka akka ulamaa'ii ka akka maanguddoo kabajamuudha qaba bifa ammootiin isatti haasaaniintu jira maanguddoollee ulamaa'illee hayyullee akka xiqqaatti haasaanitti maanguddootti naasayan akka ammootiin dargaggeessatti haasaanitti ulamaa'itti naasayan badima yoo ka balleessu taate namni martuu ni balleessa namni badii irraa qullaa ta'e hin jiru dhiiras ta'ee dubartis ta'e maarree yakka kana nuti nama tokko hin jibbine yakka isaa kana jibbine malee nuti nama tokko hin jibbinu ilaalchi isaa yoo badaa ta'e ilaalcha isaa kana jibbine malee ilaalcha isaa sanirraa yoo deebi'e badii isaa sanirraa yoo deebi'e obboleessa keenya abbama fedhee haa ta'u amantaa fedhee haa qabaatu maaliif jennaan islaamummaa teennatu waa hunda nu barsiise akkatti yahudaa waliin jiraannullee akkatti nasaaraa waliin jiraannullee nu barsiifte shari'aadhaan ala hin dabrinu shari'aa keessatti jiraannu shari'aaf jiraannu akkas inni sadeessoo matammaan jalaabiibaa kun jalaabiibni kun qadrii qaba islaama biratti mallattoo hawaasa islaamaati nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaala ammootiin gara hajjii deemtu wareega gara hajjii deemtu gara beeytii deemtu chaabbaa itti godhan chaabbaa maaliif jennaan akka namni ilaalee karatti irraa goruuf yoo baddellee akka namni deebisuuf shiftaan nama zarafuu ka duniyaa namaa fudhatu gaala san hin tuqu gaala chaabbaa qabdu wareegamtuu gara beeytii deemtu maaliif jennaan rabbiin an dhiisu jedha ammoo sha'aa'ira islaamaati jedhe waan rabbiif wareegamuu deemtu rabbiin an dhiisu jedhe maali kun shi'aara islaamummaati mallattoo islaamummaati kabajaadha qaba nama dhiisii gaalli chaabbaa qabu ka ammootiin wareeyni gara beeytii deemtu kabajaa qabdi shiftan maan fe'entu yoo baddallee hin deebisan akkuma san jalaabiibni illee siimaa islaamaati mallattoo islaamaati akkuma san ammas ammootiin uffannaan poolisii qaamni seeraa godhate sun uffata ammootiin qaama seeraa beeksisu wanni nuti seerallee ni kabanya uffata sanillee ni kabanya namnummaan fedhe ammoo uffata san godhatee nama dhayii jechuun seera keessa hin jiru seeruma kamii keessa hin jiru xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee uffata san godhadhu nama dhayii jechuun hin jiru nama yakke gara mana seeraa dhiyeessan dhuga kanarratti walii gal garuu waa hedduutu ammootiin kalee dheengadda anaana fudhattee na aarsite waa sadin na aarsi durba ta'uu ammas ammootiin jalaabiiba sanirraan ammootiin garafamu akkana ammas ammootiin namni ammootiin tumu kuni uffata kana godhatee mucayyoo kana tumuun namatti dhagayama uffata kana godhatee mucayyoo tana yoo inni tume
qaamni seeraa marti akkana jechuu miti. Qaama seeraa kana keessa beekatu jiras. Kama namummaan si kabaju jira. Amantii teetis kasi kabaju jira. Garuu nama yakke tokko nama balleesse. Nama seeraan ala dabre seeruma jalatti deebi'a. Isuma seera eegu santu yoo seera balleesse seeraa bitama. Gaafa inni seera balleessee jedhe uffatuma san irraa baasaniit yakka isaa san mana hidhaa galchan. Seerri akkan nama maraafuu qixa. Tokko ol kaasee abbaa qabeenyaa hiyyeessa gad hin buusu. Kuni qaama seeraa ammootiin jedhee kuun ammootiin kaan hin jedhe. Waan kana ta'e dhimmi kun qaleena aarsee irraa dubbadhaadha ture. Garuu booddee namni tokko waa dubbatuun dura shari'aan teenna ka jettu yoo waa galan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanti haaromni yoo ka dhuftu taate namtichi waan haarawa sanitti dura fiige akkuma dura fiigeen keessaa gala jedhan. Namtichi suuta deeme kaayoo sanitti gaya jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Maarree akkuma kalee ammootiin atillee gara biraa hubatte anillee hubadheetiin diinii kanaaf quuqamee matama dubartii ta'uuf quuqamee uffata saniif quuqame. Har'aan tana ammoo namni waa hubataa waa qorata wayirra gaya. Wanni argame kun akkamii jechuu ni hubata ilma namaati. Taateen ka ta'amte ammoo numa biratti. Kanuma biraa dhiisaa ka biyya biraatu namni qorataa jira. Har'a viidiyoon olii gadi deemu viidiyoo dhiiraa fa'a. Dhiira itti godhanii fa'a argaa jirra. Atis argite anis arge. Gariin dhiira jedha. Gariin dubartii jedha. Gariin ammootiin waan ji'a afuriiti jedha. Gariin bulii sadi booda jedha. Haqiiqaan dubbii ammoo kallattiidhaan abbuma gocha san raawwaterraa yoo hubattanoo kallattiin bor dhufaa jira. Obboleessis magaala Maroobee kana keessa jira. Istiidiyoo kiyya dhufee na haasoysiise. Silkii isaa waliin illee ni haasoy. Abbaan moobaayilii irraa fudhatamellee ni dhufa. Gurbichi ammoo taatee kana dalagallee ni dhufa. Obboleessi isaallee asuma keessa jira ammootiin ni dhufa. Akki inni natti himetti obboleessi isaa taateen kuni wama bor arguu jirtanii baru wama ammootiin bor arguu jirtan hin ariifannuufi. Taateen kun 2000 bara waliin lakkoofsa waliin jira. Ji'a waliin jira. Bara 2014 keessa waggaa lamaan har'aati. Viidiyoon ka gadhiifame naan jedhe bulii sadii eega gadhiifame naan jedhe. Garuu taateen kun waggaa lamaa dalagamee jedhe. Magaala Madambal keessatti dalagamee jedhe. Mucayyoon tun moobaayila nama jalaa fudhattee jedhe. Qaamni seeraa itti dhufee jedhe. Uffata jalaa biibaa godhattii jedhe. Islaama moo kiristaana jedhee gaafate. Gariin namaa islaama jedhaan yogguma sanuu gariin kiristaana jedha. Garuu mucayyoon tun akka obboleessi kiyya naa himetti ka inni dha'e suni asirraa masqala qabdiidha jedhe. Maraafuu jedheenan. Obboleessi kee magaalaa Roobee keessa jira laa hin jiru magaalaa biraa jira. Itti dawwali bor haa dhufu. Anaanillee walammoo qunnamsiisi bor haa dhufu. Makiinaa yaabbatee hayyee amaanaa ofirratti fudhadhe bor dhufu. Istiidiyoo kana dhufeeti bar qaamaanas. Anis bor dhufu obboleessuma isaati qaama seeraati. Dhimmicha kana isumarraa hubattanii mee haqasanii ummataan obsaa ummatatti ammootiin waan ani isiniin jedhe kana itti geessaa naan jedhe hayyee an ummata sii geessaa. Kallattiidhaan atillee kootu obboleessi kee kataatee kana dalagallee haa dhufu akkasitti ammootiin ummata ammoo haa ibsamu. Har borii jechuun kaluudha kullu'aatiin qariib wanni sitti deemaa marti duutu dhiyoo wanni sitti deemaa marti dhiyoo galgaluma kana bullee ganama wal argina. Obboleessi kinoo silkii sii dawwalaam osoo ati na argitu. Mucayyoo sanoo maa nuu fiduu yaalla isin? Qooyaa kan dhageetta. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waan ati natti dhaamte haasawa waliin haasoyne kulli warra miidiyaatiin itti mee jira wanni sun taateen bara 2014 waggaa lamaan dura amma sammootiin eega viidiyoon gadhiifame bulii sadii obboleessa kiyya taatee kana dalage ani sammootiin qaamuma seeraati bor dhufaa obboleessi kiyyallee bor dhufaa istiidiyooma keessanitti irraa dubbattanii irraa dubbachuu hidaa jedhee itti akki kun dhugama.
obboleessi kee amma maqaan isaa eenyu naan jette? Abuna Eda'uuti. Abunaa Eda'oo. Biyyi isaa hoo? Biyyi isaa? Arsii Lixaati, Arsii Lixaati. Arsii Lixaati. Ati hoo eessa jirta yeroo magaalaa Roobee kana keessa artaami? Magaalaa Roobee jira, mana murtii godinaa hojjettaane. Mana murtii godinaa hojjetta. Boriinni ammootiin isaa meeqatti as gaya? Yaalta haalaan bareeda akka ijjireenya subii obboroo kan ijjireenya jira. Ani naannoo isaa afurii akkasitti simbira dhufa jedhee yaada. Mucayyoon suni ammootiin dhiiraa miti mucayyoodhaa miti. Dubartiidha. Dubartiidha. Magaalaa Madambali. Achuma taateen sunillee kan ta'e magaalaa Dambalii isheen dhalattee isaa akka taateen beeku hojii kanaafuu achi deemtee achuma keessa iyyuu taatee waan kana raawwattee hin beeku achuma magaalaa Dambaliiti kan ta'e taateen kun. Namtichi moobaayilii jalaa hatame ammoo itti dawwaltee burdufaa. Silkiin ergee jira amma bilbilaa fi mee amma hin bilbilaa garuu hin bilbilee isaan ittiin jedhee jira kun onallee na yaamanii jiran. Isinis dhiyaadhaa jedhiin jedhee ittiimee jira mee ijoolleen xiqqoon eeginaan jetti jira abbaan ijoollee sana. Mucayyoon suni islaama moo amantiin isii amantii maali naan jette? Amantiin isii kaabbaa uffattee jirti gaafa kaabbaa irraa bulchinee ilaallu ammoo masqalii mormarraa qabdi. Isiin amantaa lama wanni namni kun amantaa yeroo tokko musliima taate yeroo tokko kiristaana taate naan jedhanii naan jedhe isaan naan jedhe malee. Obboleessa keessi siin jedha. Gaafa dambalee rimiddiidhaan dambal ture gaasararraa ani gaasara dalaga gaafsan. Ani gaasara barannoo dhufee jira guddinaanaatti jira. Gaafa 2004 viidiyoo sanillee namni biraa isaaf ergee viidiyoo san deebisanii inni nam mul'ise. Qaamni viidiyoo kana isaa yoo erge poolisii ho'iiti. Inni isaa argatte jennaan namoota wajjin hojii deemtisan tun haa erge naan jedhee mee kana maraaf iyyuu ati viidiyoo sanallee makaa'ii jedheenni ture adda taateen sun kaatee waggaa 2 eega duubatti haftee waan kana poosti godhaniitiin akkanatti biyya irraa olii gadi raasaa jiran. Wanni ammootiin viidiyoon jalaabiiba dhiiratti godhanii dhiira fakkaatu kunoo maa inni kun sobaa? Sani kuban qabu kaamee boruu anaa fi sinuu wajjin taanee ilaallaa isaallee hin gaafanna. Inni ganamaan dhufi jedhiin makiinaa yaabbadhu. Ani ummataan itti mee jira. Ummata mana doktor Asliitti liivii irra taa'ee waan ati natti himte kulli ummatatti geessee jira. Taateen kataate waggaa 2 har'aatii je'een. Kaammootiin waan kana hojjete obboleessa kiyyaa naan jette. Obboleessa kee fiddaa jennaan boriin dhufaa istiidiyoo keessanitti anilleen dhufaa. Bilbila kanaayyuu baraachi dhaqee istiidiyoo ishee taaroofi jettu dhaqee ummaateetti jiraa yuunatti fakkaatee bichaa wayiillee jirti. Haadha tiyya jiree obboleettii tiyya sun. Akka kana kuno dhaqee fudhattee jira kuno kanaan bilbiliiti ammaaf hin argattu boriin argatta jennaan. Akkanallee shakkinetti yaadicha jiru itti himeeni kuno innillee liivii irratti waa hedduu dubbatee jira. Isaanitti mucayyoon gaasaraa takkaayyuu dubbattee jirti jedheen takaadirootaan finfinnee teessu suni. Isheen illee baatii 4 dura jettee kan dabarsaa jirti mormii sanii osoo waan kana qulqulleessinee hin bosotu jettee dhiiste. Waan san hunda irra ga'ee anillee gaafadhee kan isii bilbila osuma barbaadaa jiru eegas amma ka'ee baajaajiidhaan achi dhufeeyyu. Istiidiyoo kiyyecha. Amma waan gootu gabaabinumaan nama 2000 wayii irratti mana doktor Asliitti waan ati naan jette kulli ummatatti himi. Taateen kun waggaa 2 dura ka hojjate obboleessa kiyya naan jette anis qaama seeraa keessa dalaga magaalaa Roobee keessa jira naan jette anatu fida naan jette qaama ammootiin meeshaan jalaa bade moobaayilii jalaa bade illee itti dawwalaa akka inni dhufu godhaa naan jette. Ka obboleessa keetii ka taatee kana raawwateen dhufa dhibbaan dhibbatti rakkoon qabu. Maali seeratti illee yoo dhiyaate seerri illee nama ajjeesellee yoo badiidha yookaan dogongora illee jedhe araarama gochuufii danda'a. Akkasuma dhugaa bakka nutis ka barbaannu kanuma wanni ammootiin. Gidduu lamaan deemtee qaama seeraallee ta'ee maa kana booreessitaa fi laastikii tubboo wanni mabraatiin keessaa baheen tahaa ture malee uleellee miti wanni suni. Maaliin dhahee ulee miti maaliin wanni sun? Laastikii mabraatii tubboo keessa galu kanan jiraami ulee kana ni dagallaa. Eewwa kana maraa isarraa ka hubannu ta'aati amma waliigalatti kabajami ulfaadhu ammootiin namni martuu seeraa gadi seeraa olii miti atis nama islaama moo amantiin kee?
Islaama. Atillee Islaama inni hoo? Inni illee Islaama. Nuti diinii ni jaalanna. Diinii malee hin jiraannu. Atis innis anis. Namni martuu seeraa gadi. Qaama seeraa ta'ellee ammootiin kayakke seeraa olii miti seeraa gadi. Namni dhufee ammootiin seeratti uf kennee waan akkanaati jedhee yoo hime wanni ammootiin hin dabrine hin jiru. Atis akka nama qaama seeraa keessatti dalayduutitti ilmi namaa eega balleesse yoo namayyuu ajjeese dhiifama anatu ajjeese je'eetiin yoo ammoo dhiifama hawaasa gaafate wanni dhiifama olii hin jiru. Sirri dabara seericha mootummaa keessatti seerri mootummaa lama seerri mootummaa murtii gara seeraa yookaan abbaa seeraa mana seeraatiin kennamu fi murtiin gara jaarsa biyyaatiin kennamu seerri kan malamaan ibsu ta'a. Rabbiin ammootiin keerii haa godhu oduu deemtu kana mara Rabbiin oduu deemtu kana mara Rabbii haa qabbaneessu nullee nama dhugaa dubbatu Rabbiin haa godhu nama dhugaaf jiraatu Rabbiin haa godhu. Mana ammoo Dr. Aslii irratti akkasitti dubbadhee ganama ammoo dhibbatti obboleessa kee akka fiddu shuuriidhaa dubbatte nuu dhiyeessi atis koottu haga danda'ameen amma abbaa meeshitti jalaa hatame san itti dawwali haa dhufu siidiyoo masheeqaa roobeetitti. Isaan biyya ammayee dambaluma magaalaa dambalnaan jedhani. Yoo dhufuu baatan ammoo gara jiruun itti deemnee yaa'u dhaqanii poolisiin illee ni dubbisanii jira waan ta'eef anillee ni akkasitti nama gadadhaameen fala gochuu yaada. Kan gara isaa hin dhufaa yoo kanami bakka fidillee taanaan waliin buunee baatanii irraa nafu maaliif namni hin dogongora dhala namaa ta'e namni hin dogongorillee hin jiru. Dhugaa. Kanaaf yoo wanni biriillee jiraate akka itti deemamee yookaan inni illee barumsa argate yookaan irraa beekumsa argate irraa dubbatti deemu namni yookaan qaama seeraa qofa ta'e illee miti qaama seeraatu ta'ee namni dogongoraa kan seera keessa hin jirre illee yookaan nama qaama seeraa sanii olitti hayyuutu jira garaan aadaa burreedha waan jedhamu jira. Ulfaat kabajaminuu ulfaat ammas dhugaa irratti jira dhugaa irra Rabbi si haa ajjeesu. Kanaaf hamma danda'ame ilaali yeroo ammaa ilmi namaa kun obboleessarra dheessa. Obboleessi tokko yoo obboleessi isaa badii dalage badii hin dalagne lakkii jedhee dho'isaaf obboleessi. Yeroo ammaa ati dhuftee obboleessa kiyyaa badiillee qabaatu sheekaa nama isin kabajnu hawaasni illee isin kabajaa istiidiyoo kiyyatti dhuftee silkii fudhattee na waliin haasa'u anatu dhiyeessa. Anillee dhiyaadhaa namni seeraa gadii miti hawaasni keenya kakuu kame walumaan kun. Istiidiyoo sanillee dhufeewi. Nama biraatti ergee yookaan dubbisiisuu hin danda'a hin barbaadne maaliif sa'aatiin kun dhufe yoo inni raawwate akka ofii raawwatetti ufilaadeetiin fiigee dhufe amma miidiyaarra wanni kanaa ololaa kanaa farfamaa jiru kun akka taatee lubbuun namaa baheetti dubbatamaa jira. Dhugaa. Lubbuun namaa sin dabarree Rabbi oolchee jira. Ani kanaaf dhaqee namni gariin Mikayoon duuta yaanii jiraane. Waan kanas amansiisee akka maatiin keessan sunuun hin shakkinetti. Taatee akkanaa kanallee ishee kaanillee argee jira namni biriisi qaamni biraa miidiyaa biyyaa guutuu irra oolee jira waan ta'eef. Ani kanaafi dhufee akkanallee shakkine maaliif nama kanallee asitti dhuftee barbaadde akkanaan hin jennee jedhee ofillee amansiisee isaanis amansiisee eenyummaa kiyyallee ittimee isa sanis waan kana raawwatellee ittimeetiin biraa deemee jira. Kanaaf ani ulfaadhu kabajamii mucayyoon illee gariin nama duuteeyyu jedhee haasayaa mucayyoo irraa immoo hubannoon ati qabdu jira. Hin beeku waan hin beekan jedhu ani. Eewwaa tuni bareeda namni garii mucayyoon duute kunin jirti kunin duute jaa ala kulli haalitti ilmi namaa haasawa olii gadi numa hafarsaa haa ta'u ammootiin ati kabajame ulfaadhu. Taatee kanaanillee yookaan sababa dhahaa yookaan walitti dhufeenya jidduu kanatti guyyaan ishee gahee yoo jidduu kanatti illee duutee jiraattu yookaan illee gochuu hin dandeenyu yoo lubbuun jiraattillee haa jiraattu. Numartuu nama du'u qaamni namaa gaafa namni gaafa dhalatu du'aadha inni nu. Kas. Yoo miti yookaan nagaa Brahman isaanirraa jiraatu rasuulli kennallee inuma dabrani. Kas dhugaa alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf sababaa yookaan harki gurbaa kanaa irratti oolee yoo ajjeesee jiraate
Oma wanni qabu kun rakkinna qabu kanaaf anaatu isinii balbalaa bakka inshallah. Ayyee ganama rabbiin nu haa bariisisu sa'a sadiitti jiraachuu qaba obboleessi kee magaalaa natti jette natti himtee jirta magaalaa jirullee natti himtee. Kanaaf taatee maan gariitu wannumti gariitu uumame balaa guddoo rabbi haambisu. Ani fida eega jedhee inshallah hin fida Omar koon qabu. Ayyee bakka inshallah rabbi siillee haa bariisisu obboleessa keeti. Kan qalbii qabuu fi kan yookaan rabbiin waatti beeksisee namni ruhiin namaan harkatti baatee jirti jedhee of beeksisuun hawaasa sanillee maatii sanillee ofillee qulqulleessuudhaaf gara seeraatti deessaa kan hin beeknetu lubbuu namaa baasee hurufatti bada inni hin baqisuun gaafa wayii naanna'ee inni na badaran dhiiga namaan lafa kuusee hin badu waan ta'eef. Sagalee wanna marayyuu ammootiin himee jira. Sagalee keellee ammootiin uummatallee dhageessisee jira. Haqiiqaa rabbii dubbachuudha. Dhageessisee jira. Doktor Asliinillee sagaleellee kinoo si dhagayaa jiran bara ammumaa Doktor Asliinillee si dhagayaa jira. Martuu dhagayaa jira. Wanni jiru kana obboleessi keenya keessa jira nuu fida. Waan ammootiin taa'amte kulli numa dubbatanii hanga sanii hawaasni keenya nu obsaa jedhee itti mee jira. Ulfaadhu kabajamii ganama ammootiin sa'a sadiitti asitti argamuu qaba. Atillee dhufi rabbi nagaan si haa bariisisu anaallee haa bariisisu. Ayyee inshallah nuun tajaajila waa bariisisu uummata fuula miidiyaa kanarra jiru guutuu hundaan iyyuu obsa barbaachisa obsaan eeggadhaa waan jirtu hundaa waliin jirra taatee dunka taate waan akkaatii miti waan waggaa lama duraa guyyaa 3-4 keessatti as deebisanii miidiyaa irraa tamsaasaa jiranii wanni kun dogongoraan illee yoo inni kana raawwate ilmeen namaa gaafa foon uffatu dogongoraadha. Kanaaf walumaan taanee isallee yaabnee dogongora irraa hin sirreessinaa kan irraa wajjin ol deebisnu ta'a. Kunumaa rakkoon qabu barnoota nuufis hin ta'a isaaf illee ta'a jedhee fudhadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Haasa'ee amma maal jette asli sii kenne bakka kana caala wanna naasa hin jiru. Ayyee. Ifaaje keessan guddaa galatooma. Thanks so much. Galatooma ulfaadha. Sila akka yaadatitti ana mootoo akka keessan kana biyya jiraadhe qaama akkuma kamiidhellee fide miidhamallee fiduu yaala amma. Akka miidiyaan keessan miidiyaa walqixxummaa ta'u mucayyollee fida. Akkasitti hawaasni keessaa bakka dhugaan jirtu arga. Sheeticha waa jalaa badan jiranis mucayyoo tumamtes katume silaa fidaa jirtaniyyuu mucayyollee fida. Amma homaan dubbadhu rabbiin haala nu haa laaffisu waan taate kanallee rabbiin nu haa gabaabsu ni mokkorraa ni dawwallaa ni hubannaa inshaallah kanurra jiru ammootiin nu ol ammootiin qaama seeraatii ol ammoo rabbi jira rabbiin ammootiin haala maraa haa laaffisu gabayaa tana walumaan burlaallaa aga boriitti kabajaadhaan nu eegaa rabbi isinillee haa bariisisu warra jala jirtan ulfaadhaa warri taaptaap jettanii aga ammaa nu bira jirtan atillee kamana ammoo bantee nu ammootiin nurra haasawa fuute kabajami ulfaadhu kinoo bakka kanatti ammootiin kabajaan siin malti akkuma galatoomaa nuun jette atis galatoomaa siin jette.